لا دبست لا دبسي ما وانجيلا كيتي بر دبسي نجا دي بر أنا يو جتشون دوغورا دبسل لي أتوما دبسي ما لا يسين دبسات سنرا بركو جرابر أوكي أكنا جدا سلامون دوبرتوتا موتوتا دبا تربا إنفودي ميكا فودي ميكا فودي ايه ميكا فودي سنجا سنتنو لا هاليلويا tidak boleh macam هاليلويا ما تعرف إبراني كبدا haleluya jadi kai قالني واقعي يفاتو يتشو هاليلويا ما تعرف إبران كبدو ريان تيتون كبدو سجلي والفودا دبسا كسجلي واقعيو للبا أممتي والفودي كيتي دبسا هذا غاني أمني أتلنا هذا جيسو abi dubisa anjur abbo دبس والفودي دبسي كونكا كانكي سجلي كانكي دمسي أول كاسي دبسي ما سالفتيتي ماكا إساتين لا orkasi dah dubisi kasih lagi fardan إيش سيجاب أكجدو سلامون سلامون دوبرتوتا موتوتا جاكسة؟ بتربة إنفودة ميكا فودة ميكا فودة dubisi ama dubi fadera nanti lah dubisi siwat ميكا سينغا فودة دوبرتوتا ميكا فودة آمين. سلامون ميكا بريسا جرانا لكوسا بريسا سبات ماتو إبتربة بريسا ميكا فودة إبتربة فودة نبي محمد يخد إبتربة فودة Salamon. كيتي انتو نادي بستو قوي ميه كيتي oye ميكا فودة سينجا دي سلامون tagal ساقالي مو إبتربة هاليلويا أكاس إبتربة. وانجيلا كانك ديمي سان عرب سيتي دبم سيسي وانجيلا كيسا كوتو غرا قرآن غرا محمد غلطومي كانوا مسي غرسيسو في وانجيلا سنين غرسيسان اسنين للبن أبراهام ميكا كبادا منا mbek أبراهام ميكا كبا imbeku نبي محمدو ميكا كبا ميكا فودي tagal سلامونو ميكا فودي ipatar كم ترى حمادا lama shayu وانجيلا كيتيس غاتي قرآن اس غاتي دي ما ينا غات بتاد جرنا أكاس ومته Hai. Ketiro. يا أستاذ دبدا إن شاء الله أوه. أكاس إن شاء الله غلطهم برسيسا برسيسا Waa'ee namaa maal haasoftaate maal ishee waa'ee namaa wajjin. Baleeso intalli jaartii haadha firaasee miti ajajuun dandeessuuti dhiisati waa ishee dhiisati abshir. ibsa akkasimiti yesuusi wajjin maaliif walitti fidduudha yesuusi muhammad maaliif walitti fidduudha hagarte yesuus nama takka fuudhe bar Yeroo takka Dhaggeeffadhu. Muhammadda Annan deebisaa naa gaafadhaam. tole ayyee abuutal haa dubbadda ustaaz sirii mijataa yeroo takka nama dubbisnaa qoy abuutal haa Ma dhaggeeffadhu Selemoonitti amannamini kan sinii galuu qabu. tole nuti Waa'ee sana Yesuus walitti amanna dubbattoota nuti kan sii galuu qabu tole ayyee dhiisi bakka amma dhiisa ka nama tokko hojii dubbadda tole ifa Abeet. ustaaz dubbadda yoo isinii mijate وانجري سلاموتي أمانة وانجيلا تني أمانتا من أمانتا دبين سنيفين نكون دبي وانجيلا تمو دبي قرآنات Wangeelatti in amanna amanuu guutuu guutuutti amanna garuu. نرجيفة دوان سينجري Dhaggeeffadhu mini kaa. واني نما دبي نرجيفة دوكا غوبا سيكو سوتا نغان صفاتو كم درا Nagaa galata gooftaa. آمين بوتا نما دبي سيكوني وانجيلا مو قرآن Wangeeladha. سيرا عمر رانكا مولتو يعني سغالي واقعي يوتيمو سغالي سيطانات Sagalee Waaqayyooti garuu. غوبس غرو تيدا بيغرد Dhimma Kiristoosiin haasaa jirra nuun waa'ee Selemooniini. غوبسي سوتا جدي مي كنامي سيرا أممارا أمم سيرا أمم jalqaba tokkorra waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumerra hanqa mul'atu yaanis isa xumuraatitti dubbii waaqayyooti moo dubbii namaati? Dubbii namaati maaliif akka barreeffamee qaba garuu? Maaliif waan si Maaliif hin dhaabbaddaa? Na dhaggeeffadhu kaa gaafiin kiyyaa'u siif hin galle dura si gaafachuu deema.
seera uumamaa ilaan qamulotti yaanis dubbii namaati moo sagalee waaqayyooti? Sagalee waaqayyooti maafi gamaa. Seera uumamaa ilaan qamulotti yaanis dubbii dhugaati moo dubbii dharaati? Maal taate namichoo? Namicha naa deebis akka dhiiraan naa deebis ifa. Maaliif? Waan siin jedhe. Dhaggeeffadhu kaa. Na dhagge sin gaafa dura dhaabbata carraa Gobazi hoolaa Yesuus Kiristoos hoolicha waaqayyoo jedhame. Ani hoolaa miti ani nama. Ati hoolaa waaqayyo ati hoolaa Yesuus ati hoolaa malee. Ameen ameen hoolicha waaqayyoo sirriin. Hoolaa miila meeqaati ati miila afurii moo miila lamaati? Miila lamaan mirga abbaatti teessoo isaatti simatu sana beektu. Hoola ati hoolaadha moo nama moo hoolaati? Hoolicha waaqayyoo kooftaa kooti. Ani hoolaadha jedhime ani hoolaadha jedhi ani nama. Hoolaa jechuun masiidha qaali. Hoolicha Yesuusidha. Ittiin qaana'uun. Ittiin qaana'uun. Si kabaja cufadhu. Ittiin qaana'uun hoolicha waaqayyooti. Gobazi ani hoolaadha jedhi namaami. Iyyanan hoolicha gooftaa Yesuus gaaf tokko simatu. Akkas jedhe ani nama ani hoolaa miti ani abumoos hoolaa miti nama ilma namaati. Ati keettu ani namaa miti ani hoola jedhi. Maaliif akka jedhame hin beektu dhiisi. Okay ati hoolaas namaa si miti. Fitsum hoola fitsum nama. Akkana jedhu warra gaafa dhufee gara isaatti simatu reettotaaf hoolota adda qooda sinriyoota warri maqaa isaatti namanii warra maqaa isaatti namanii hin faran. An waan obseetiin waan ati na gaafattu si deebise yoo na hojii obsite sirraa waa baradha narraa baratta jedheetiin warri as jala jirus hawwa waan siin jedhe macaafni kan kee kakuu moofaanis kakuun haaraanis dubbii waaqayyooti moo dubbii sayxaanaati? Dubbii waaqayyooti garuu yeroo isaatti maaliif akka jedhame? Garuu keemee dhaabbadhu garuu sin waan si gaafadhe qofa deebisi maqaan keenya oguun jedhe maqaa obboleetteetiin aannimin. Okay? Ishi irraan si deebe ammas irraan si deebe Gobazi akka nama barateetetti kakuun moofaa fi haaraawni sagalee waaqayyooti moo sagalee namaati? Sagalee waaqayyooti garuu maaliif akka jedhame? Garuu kan si jedhu sitti mudhaggeeffa maal anime? Sammuun kee cinqillaa yeellam maal hin jiru sammuun kan kee? Ishi elaa dubbachuu nan danda'amoo hin danda'an? Si gaafachuu jira boodara hin dubbatta. Jechuma tokkoon akkan si duqaa naannoo barbaaddeeti. Isa ijoollee durbaa wayya. No, I'm gonna take a shirrak, yeah. Thank you. Ala akka ta'u. No, the green one. Sagalee waaqayyoo garuma hiikame duwwaatti hiikama miti. Maaliif jedhame? Mee gurbaa kana itti dubbadha hanqasu. Tole. Ittafa. Ifaadha moo iftumaadha? Ifa. Ifa naan jedhan. Maal jedhu? Ifa naan jedhan hin jedhe. Tole ifa. Abeet. Jirtaa? Galata gooftaa kooti. Gooftaan keessan eenyudha? Sagalee har'a baruu hin barbaaddaa? Isa baruu barbaaddaa? Isa jireenya ta'e karaa dhugaa jireenya isa ta'e sana. Tole Yesuus Kiristoos kun waaqa kadhatu qabu moo qabu? Yesuus Kiristoos ani karaadha dhugaadha jireenya ofiisaayyuu waaqadha. Waaqa kadhatu qabu moo qabu? Waaqa kadhatu ofiisaayyuu waaqa guutuudha siin jedhaan jiru. Waaqa kadhatu qabu moo qabu siin jedhe? Waaqa ofiisaayyuu hin jedhanii. Waaqa kadhatu qabu moo qabu kama caafaatti siin jedhe? Yeroo meeqaaf akka inni kadhatee dhabee moo bari? Rakkoon qabu waaqa kadhatu qabu moo qabu siin jedhe naa deebisi haati. Waa'ee Yesuus kana baruu barbaadde siif ibsuu na dhaggeeffatta deeqa tokko. Waaqa kadhatu qabu Yesuus Kiristoos waaqa kadhatu qabu moo qabu siin jedhe. Ka waa'ee isaa siin ibsa ka ani kallattiidhaan Yesuusin kadhataan kadhatu deeqan si deebisuu barbaadda. Waa'ee Yesuus siif ibsuu nan barbaadde deeqa tokko naa kenna. Ifa. Gaafuma deebisi haa. Yesuus Kiristoos. Araamaanki. Waa'ee Yesuus barbaaddeeni. Yeroo inni kadhate maaliif akka inni kadhate? Amma na dhaggeeffatta. Yesuus Kiristoos waa kadhatu maaliif akka inni kadhate? Yeroo immoo lafarra turees maaliif akka inni ture? Amma immoo eessa akka jiru si ibsu? Ifa akka isaa goonu kaa waliif haa gallu. Yesuus Kiristoos ni kadhatamu kadhatu dura dursu. Yesuus Kiristoos waggaa lafarra ture keessatti abbaa isaa kadhataa ture. Tole abbaan isaa sun waaqa moo waaqa miti? Waaqa guutuu. Tole kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa kadhachaa ture miti? Yeroo lafarra turetti waggaa meeqa akka ta'e moo bari? Kanaafuu waaqa kadhatee miti Yesuus? Yeroo sanatti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa kadhatu qabaa jechuudha. Waaqa guutuu jireenya bara bara aboo guutuu akka inni qabu jireenya bara baraa kennuu akka inni danda'u si kennu. Yesuus Kiristoos booyaa kadhachaa ture miti? Yesuus Kiristoos himee waaqa jireenya guutuu aboo guutuu kennuu danda'u ta'uu beektaa? Sababoota laamee afaan isaa waliin beeytanii maali namni kana? Gaaffiin qabanis. Ni gaafatta gaaffii afaanii naa deebisi yoo gaafachuu ni gaafatta rakkoon qabu wati. Tasgabbaayitiin ni gaafatta ni gaafata. Maaliif akka ni kadhadhu sitti moo? Waaqa qaba moo qabu Yesuus? Yesuus Kiristoos ofiisaa waaqadha shideebiin ta'u. Ani waaqan qaba yoo jedhee macaafa keetti ni fudhatta? Ani waaqan qaba kan jedhu
ergama abbaa koo raawwachuuf waggaa 300 meeqa lafa kan turbeet. Macaafa keessatti ni jedhamu hin jedhu Yesuus waaqan qabaa ni jedhamu hin jedhu. Waaqan qabaani lafarra yeroo ture ergama abbaa isaa raawwataa ture namicho. Kanaafuu waaqani qabu qabu gaafa lafarra ture. Waaqayyo abbaa isaa fayyadamaa ture garuu immoo waaqummaa guutuu akka inni qabu. Waaqani qabu dhageessu namichana. Maa wajjin garagaraa jarri si kaasee nageessu. Nageessu itti meedhiisuu duwwaa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya mani hishi. Tole waaqani qabu siin jedhee bar. Sitti maan jira ergama abbaa isaa raawwate isa abbaa isaa sanaan immoo an abbaa koo keessa inni na keessa de waaqummaa guutuu iddoo tokkotti qaba. Deebisa suutuma jedhee naa deebisa miira keessan galiiniiti suutuma jedhee naa deebisa Yesuus Kiristoos waaqa qabu moo qabu siin jedhee bar. Sitti meen jira waaqa abbaa qaba garuu waaqayyo abbaa yeroo sanatti raawwataa ture garuu immoo wal keessa jiru waaqummaa guutummaa wajjin qabu. Galatoomi Yesuus Kiristoos waaqa qabaa baga amante ati waaqa Yesuus Kiristoos sana waaqessitamoo Yesuus Kiristoos waaqessitare. Maal ila sitti moo ana abbaa keessanii na keessa waaqa san waaqessitamoo Yesuus Kiristoos waaqessitaa siin jedhe. Ati namicho amma tigaa Yesuusin gansiisee waliin dhaattee aadaa jirtanii garuu maaliif akkasitti beektaa Yesuus waaqa guutuudhaa hin jedheera. Ifa angara Yesuus si fide jedhee rakkachaa jira Yesuus Kiristoos waan ati jettu kana hin beeku Yesuus Kiristoos waaqan qabaa jechaa ture malee ani waaqa jedheen turre tole saniif ati waaqa qabaa jettee akka ati amantu. Waaqa jireenya keenya dhageeffadhu gaasii deebisu. Waaqa jireenya kennu ta'uu isaan beektu ati siikiin kenna. Waaqa jireenya kennuudhaan. Ifa yaadata. Abeet. Waaqayyo tasgabbisiifa kennu ishee. Ameen jedhe. Sinnaa kadhatamin dura kadheera. Adda baasaa qo'ate. Barsiisa sobaa duraaf jechoota barbaachise doonaan dhaabadharra kan gaafachaa jiru Ibsaa Muhammadi Abduu Tahaal Atoobsi Takaashi. Kan gaafachaa jiru tokko kan gaafatamaa jiru garuu anis gaaffiin qaba gidduutti. Iyyoo maayikii qabadhu. Ifa. Gaaffiin qabanis. Ifa. Gaaffii meeqa na gaafattaniittu ni gaaffiin qaba. Kadhaan keessi nagaamne. Gaaffiin qabanis. Kadhaan keessi nagaahamneen jedhe. Maal jechuudha? Itti naaf himuufi? Tansiima. Kadhaan kee dhagahamee ramuun nagaamne. Eenyudhaati? Eenyudhaati itti naaf himtu kun? Sitti mul'ataa hin jiru? Nama akka kootiidha maal naa kadhattare? Hayyee ati tokkoffaa miira tasgabbiitiin haasa'e yeroo haasoftu. Sigalee. Akkasii gara. Amantaan kee tiksiin qabu yoo ta'e naamusa ittiin haasoftu hin qabdu yoo ta'e aadaamti safuumti jira duudhaan jira waan ta'eef yeroo haasoftu ati nama wajjin nama dhaggeeffachaa yeroo mukan jedhan baalan jedhiin bishaaniin ibiddan jedhiin. Sigalee seera marii keessa hin jiru kun. Waan sii galee naa gale jedhiiti irraa haasa'e waan humna keetii oliin moo lakki kun naan gallee jedhi. Akkasitti haasa'ama malee mariini hoyi dhaan miti. Sigalee. Sini dhaggeeffadhaa gareen keessanii gaafatamuu amma dandeessanii gara keessanitti yaada qajeelchuu malee waan jedhu namni dhaggeeffatan orga ta'e immoo duudama waca kana keessatti waa'ee jaalala Yesuus taasise himan ba'a. Ammayyuu dhaggeeffataa hin jirtu. Sigalee. Ammoo